Eessa Okay. deemtaarra? Yoo Rabbi jedhe Okay. beentee taataarra. Pheenxeen maali? Pheenxee jechuun maali jechuu? Guyyaa hafuura qulqulluun irratti bu'e, hafuura qulqulluun sirratti bu'aarra Anguyyaa maqaa Yesuus. amantiin barbaade. Amantiin pheenxee jedhamtu hin jirtu ka. Amantiin musliima jedhamus hin jiru. Ni jira. Sii kannu? Hin jiru. Sii kannu? Jedhi ka Adam musliima Sii ta'uusaa kannu? fidi. Fidi Sii Adam kannu? musliima ta'uusaa. Sii kannu? Adam musliima ta'uusaa naa fiddaa? Ansan waa meeqa darra deebiin islaamni akka amantii ta'e sii kannu? Eegi pheenxee. Adam musliima ta'uusaa naa fiddaa? Eessaa fiddee musliima of goote? Amantiin islaamaa amantii dhugaa ta'u amantii siinaa kan hin jenne hin jiru. Pheenxee jechuun wangeerra amantii kan jedhu ni jira. Pheenxee jechuun guyyaa 50ffaa jechuudha. Guyyaa sin gaafan ayyaana kun Itoophiyaan bara kun ayyaana jechuudha. Celebrate holiday dha ayyaana sin gaafan. Guyyaa hafuura qulqulluun irratti Amantii. bu'e. Guyyaa hafuura qulqulluun. Haa bu'u ansan isin jenna amantaa yookaan pheenxeen amantii yookaan amantaadha kan jedhu jira asirra. Iyesuus lakke pheenxeen amantaadha kan jedhu hin jiru. Hin jiru amantii sin qabdu kaate amantii hin qabdu mee? Pheenxee jechuun guyyaa 50ffaa guyyaa hafuura qulqulluun. Ammas ijoolleen natti kopha. Peste qoonxee. Peste qoonxee. Qoonxee waan si jedhe pheenxeen yookaan pheenxaaqoostee maal jechuun amantii kan jedhu wayii jira asirra hin jiru mee? Maaltu barbaachisa silaa gooftaa Yesuus? Okay, na dhaggeeffadhu kaa dura har'a pheenxee ganuu qabda. Pheenxeen amantii moo amantii miti? Pheenxeen Yesuus Kiristoositti amanuu jechaadha. Peste qoonxee. Pheenxeen protestaantiin amantii moo amantii miti goobazii kan koo? Pheenxeen amantaadha kan jedhu hin jiru. Hin jiru amantii sin qabdu kaate. Pheenxeen amantaadha kan jedhu hin jiru. Hin jiru